Hashimar kafunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif tiifraaduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa wajjin kan sinfaana turaan Girmaa Guddisaa. Filannoo bilisaa haqa qabeessaa fi walabatee akka xumuramuuf hojiileen hedduun hojjetamanii jiru jechuun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Sagantaan cufiinsa walfalmii paartilee fi eegalchiisa guyyoota arfan filannoon dura gaggeeffamaa jira. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaata Warqa Haayiluu wayita kana haasawaa taasisaniin filannoon waliigala torbaffaan bilisa haqa qabeessaa fi walabatee akka xumuramuuf hojiileen hedduun hojjetamaniiru jechuun himanii jiru. Paartileen siyaasaas uummataaf ofii isaanii akka beeksan bal'inaan hojjetamuu kaasanii jiru. Qorannoo imaammataan deeggaramee fi dhimmoota paartilee irratti mari'achuu qaban adda baasuun dhaabbileen walaba akka hirmaatan taasifamanii jiru jechuun himanii jiru. Walitti qabaan itti aanaan boordichaa Tasfaayee Nuwaay gama isaaniitiin ogeeyyiin bebeekamuun 22 qindeessummaa fi qorannoo walfalmii paartilee irratti akka hirmaatan taasifamuu eeranii jiru. Dabalataanis gaazexeessitoonni walabummaan isaanii ragaan mirkanaa'e 32 hirmaachuu himanii jiru. Haaluma kanaan hojiileen filannoo bilisa haqa qabeessaa fi walabatee akka xumuramuuf dandeessisan hojjetamuu ibsanii jiru. Adeemsa falmii keessatti hirmaachuuf fedhii kan qabneen alatti paartileen siyaasaa 33 hirmaachuu dubbatanii jiru. Waliin gahinsa babal'isuu fi afaanota 5 falmiin kan gaggeeffame yoo ta'u kunis filmaatawwan dijitaalaa dabalatee miidiyaalee hawaasaaf akka darbu taasifamuu ibsanii jiru. Hirmaachisummaa irratti karaa sirrii ta'een kan hojjetame yoo ta'u bu'aa qabeessummaa isaa madaaluuf namoota gaafataman keessaa 70 hubannoo filannoo argachuu fi falmichi sagalee kennuuf akka isaan kakaase ibsamuu kaasanii jiru. Filannoon guyyoota 4 booda gaggeeffamu milkaa'aa akka ta'uu fi hundi gahee isaa akka bahatu waamichaa dhiyeessanii jiru. Igaad filannoo waliigala Itoophiyaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffamuuf garee haala filannoo taajjabu dursee gara Itoophiyaatti akka erge ibsame. Gareen namoota 26 kan biyyoota miseensota Igaad keessaa filaman of keessaa hammate kun dippiloomatii Ugaandaa Ispeejooza Waandiraa Kaazibaawee jedhamtuun kan durfamu yoo ta'u isaanis haala filannoo hordofuu adeemsa sagalee kennuu naannolee hunda keessatti raawwatamu kan taajjaban akka ibsamee jira. Ergamni taajjabii kanaas yeroota filannoo Itoophiyaa fi sirna dimookiraasii naannoo fi addunyaa irratti hundaa'uun kan gaggeeffamu yoo ta'u qajeelfama qophii dimookiraasii bulchiinsaa fi filannoo kan Igaad baase akkasumas heera Afrikaan dimookiraasii filannoo bulchiinsa irratti qabu fi labsii qajeelfama filannoo idil addunyaa hordofuu kan of keessatti hammate akka ta'e eeramee jira. Gareen Igaad erge kunis erga boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa filannoo beeksisee booddee gabaasa isaa kan ifoomsu akka ta'e eeramuu Pulse of Afrikaan gabaasee jira. Himatamaan cheekii sobaa birrii miiliyoona 4 mallatteessee hidhaa waggaa 6 adabame. Himatamaan maallaqa gahaa herrega baankii isaa keessaa osoo hin qabaatin cheekii birrii miiliyoona 4 mallatteessee to'annoo jala ooluun hidhaa waggaa 6 adabamee jira. Himatamaan Nugusuu Taaddasaa jedhamu kun sibiila feerroo ijaarsaa agarsiisuun miidhamaa dhuunfaa tokkotti sibiila feerroo kana itti agarsiisuun birrii miiliyoona 4 fi 47,000 fi 872 fudhachuun kaffaltii kaffaluuf cheekiin sobaa mallatteessuun achi buuteen isaa dhabame. Miidhamaan dhuunfaa kun cheekiin kun qarshii akka hin qabne erga mirkaneeffatee booda gara waajjira qajeelcha poolisii lammii kuraatti deemuun gabaasa godhe. Odeeffannoo kana irratti hundaa'uun poolisiin qorannoo barbaachisaa ta'e gaggeessuun akkasumas mana murtii irraa ajaja erga argatee booda himatamaan bakka buuteen isaa dhabame kana to'annaa jala oolchuu danda'ee jira. Himatamaan kun wabii birrii 500,000 gadi lakkifamus garuu guyyaa beellamatti dhiyaachuu waan hin dandeenyeef manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii kutaa boolee dhaddacha sadaasa 1 bara 2018 gaggeeffameen himatamaan maqaan isaa Nugusuu Taaddasaa bakka hin jirretti hidhaa waggaa 6 fi adabbii birrii 7,500 irratti murtoo dabarsee jira. Poolisiin himatamaa kana to'annoo jala oolchuun ganam hidhaa federaalatti akka dabarfamus manni murtii ajajee jira. Poolisiin sakatta'insa gadi fageenya taasiseen himatamaa Nugusuu Taaddasaan caamsaa 17 bara 2018 to'annaa jala oolchuu danda'ee jira. Himatamtoonni bakka hin jirretti dhaddacha irratti dhiyaatan yeroodhaaf yoo baqatanillee namni itti gaafatamummaa seeraa jala miliquu hin danda'u jechuun waajjirri qajeelcha poolisii magaalaa Finfinnee akeekkachiisee jira. Hojjetaan Google ragaalee keessoo fayyadamee qumaara doolaara miiliyoona 1.2 taphatee himatame. Hojjetaan Google odeeffannoo keessoo kaampaanichaaf fayyadamee qumaara yookiin ergaa doolaara miiliyoona 1.2 baasu poolimaarkeetii irratti taphatee to'annoo jala oolee jira. Abbaan alangaa Ameerikaa diistiriiktii kibba Niiw Yoork hojjetaa kaampanii Google ogummaa isaa injiinara ta'e Miisheel Espaanyuuloo seera daldala cabsuun qumaara taphachaa ture jechuun himatee jira. Himatamaan kun lammii Xaaliyaanii Siwiizerlaand jiraatu yoo ta'u roobii kaleessaa to'annoo jala oolfamuun Niiw Yoorkitti mana murtee
murtiitti dhiyaatee jira. Himatamaan ragaalee kaampaanichaa Google kan dura beekuu fi qabu fayyadamuun qabsiisee doolaara miliyoona 1.2 mo'atee jedhamuun himatame. Hojjetaan kaampaanichaa waan tureef ragaalee harka isaa galuu danda'an akka jiran hime kaampaaniin Google teessoon isaa Ameerikaa waan ta'eef himatamaan Ameerikaatti mana murtiitti dhiyaate. Dubbii himaan Google kaampaanichi qaamolee seeraa waliin ta'uun dhimmicha qorachaa jira jechuun kan hime. Hojjetaan kun ammoo hojii isaatti boqonnaa irra akka turu taasifamuu hime. Odeeffannoon kaampaanichaa inni fayyadamee tilmaama isaa qabsiisee ragaa hojjetaan kaampaanichaa qofti argachuu danda'udha. Dubbii himaan kaampaanichaa qumaara poolimaarkeetii qoranicha irratti abbootii taayitaa waliin ta'uun itti dhiheenyaan hojjechaa jira jedhee jira. Daldalli blookcheenii iftoomina kan qabu kan bira gahamuu danda'amuu fi kan namoonni gaarii hin taane ashaaraa isaanii irratti dhiisanii deemanidha jechuun kan himan. Blookcheeniin maallaqa dijitaala kiriptookaransi hojiirra oolu ta'e poolimaarkeetii fayyadamudha. Abbaan alangaa waliigala Ameerikaa FBI waliin ta'uun hojjetaa Google Ispaanyuuloo to'annoo jala oolchuu danda'anii jiru. Hojjetaan kun maqaa nama biraa Alfaaraakum jedhuun taphate. Garuu qumaara kana kiriptookaransi taphataa ture kan akkaawuntii adda addaa fayyadamuun. Isaan keessaa tokko waraqaa eenyummaa isaa dhugaa xaaliyaanii fayyadamuun kan banedha jechuun FBI kan hime. Himatamaan kun deebii kennee hin qabu. Garuu akka odeeffannoo onlaayinii jiru agarsiisutti ogummaa injiinaringii nageenya odeeffannoo irratti waggoota 12 Google keessa hojjetee jira. Bara 2024 poolimaarkeetii irratti qumaara kana taphachuu kan jalqabe yoo ta'u onkololeessaa hanga muddee bara darbeetti qofa bu'aa doolaara miliyoona 1 akka inni argatee jiru simamee jira. naasaan addeessa irratti buufata ijaaruuf adeemsa eegaluu ibse. Ameerikaan addeessa irratti karoora buufata ijaaruu qabdu galmaan ga'uuf naasaan adeemsa eegaluu beeksise. Roobootiiwwan, dirooniiwwanii fi konkolaattota achirra qubatan kan fa'aa akka taanis ifa godhee jira. Abbaan qabeenya Amaazoon kan ta'e Jeff Bezos dhaabbanni isaa waa'ee hawaa qoratu Blue Origin jedhamu konkolaattota gara addeessaa imalan akka oomishuuf kanneen kontiraanni kennameef keessaa tokko jedhamee jira. Ameerikaan osoo pirezidaantiin Doonaald Tiraamp bara aangoo isaa hin xumuriin deebitee addeessa irra qubachuu barbaaddi. Tiraamp bara 2029 aangoo isaa ni xumura. Haa ta'u garuu ilmi namaa addeessa irra deebi'ee akka qubatu gochuuf naasaan chaayinaa waliin dorgommii cimaa keessa seentee jirti. Bara dorgommii hawaa haaraa godhamaa jiru kana keessatti chaayinaan dursee addeessa irratti buufata ijaaruuf naasaan dhiibbaa keessa galumsa waan hin oolledha jedhamee jira. Chaayinaan bara 2030tti addeessa irra qubachuuf karooristee hojjechaa jirti. Naasaan bara 2032tti addeessa irra karaa bantii kibbaatiin buufata dhaabbata anniisaa niikulaaraa fi aduutiin deeggarame ijaaruuf bajeta doolaara Ameerikaa biiliyoona 20 ramaduusaa bitootessa darbee beeksisee ture. Gaggeessaan naasaa kan ta'an Jaared Saakmaan akka jiranitti dhaabbatichi karoora kana ifa gochuusaa Ameerikaan addeessa irra qubachuu irraa abdii akka hin kutanne agarsiisa jechuun kan himan. Buufanni dhaabbataadhaan naasaan addeessa irratti ijaaruu kun Ameerikaa qorannoowwan saayinsii albuudawwan gatii jabeeyyii ta'an jiraachuu malan barbaaduu fi gara fuulduratti bifa salphaateen gara addeessa deemuun akka danda'amu gochuudhaas jedhamee jira. Israa'el haleellaa haaraa Libaanos irratti bante. Israa'el jiraattonni akka baqatan erga gaafattee booda kibba Libaanositti haleellaa bantee jirti. Waraanni Israa'el haleellaa haaraa bu'uuraalee misooma Hizbollaa irratti gaggeessuun kibba Libaanos irrattis haleellaa raawwattee jirti. Jiraattonni Libaanos gara naannoo kaaba laga Zaharaanii daangaa irraa gara kiiloomeetira 40 fagaatutti akka baqatan raayyaan ittisa Israa'el akeekkachisee jira. Waraanni Israa'el Hizbollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra deddeebiin cabsuu isaatiin himachuun humna guddaadhaan tarkaanfii akka fudhatu ibsee jira. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsee jechuun kan himatu waraanni Hizbollaa loltoonni isaa keebxata darbee loltoota Israa'el waliin walitti bu'iinsa keessa akka galee himee jira. Akka dhaabbanni oduu biyyoolessa Libaanos gabaasetti kamisa ganama har'aa haleellaa Israa'el lama magaalaa Tigris gaggeeffameen gamoo ta'uu keessatti ibiddi kan ka'e yoo ta'u haleellaa biraan naannoo magaalattii irraa gara bahaatti argamutti raawwatamee jira jechuun gabaasee jira. Jiraattonni naannoo sana akka baqatan waraanni Israa'el ajaja kennee jira. Akeekkachisni kun erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu eebla 17 hojiirra ooleen booda isa guddaa yoo ta'u naannoo Libaanos 14 kan ta'u kan dhuunfatudhaas jedhamee jira. Haleellaan kun kan raawwatame haleellaa diroonii Hizbollaa loltoota kibba Libaanos fi namoota nagaa kaaba Israa'el irratti raawwatee hordofee ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun waraana lafa jabeessuu fi babal'isuu labsee booda akka ta'e gabaafamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolabneeti jirra. Waan faana turtaniif horaa bulaa deebana.